Yuuniyeeni waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa yaa'ii waliigalaa idilee 19ffaa gaggeesse. Yaa'ichaanis gabaasni raawwii koree hojii raawwachiiftotaa, koree to'annoo fi oodiitiin kan dhiyaate yoo ta'u, liqiin haala karoora qabameen deebi'ee jiraachuu, galii yuuniyeenichaa haala karoora qabameen ol raawwatamuu fi qabeenyi yuuniyeenichaa yeroo gara yerootti dabalaa jiraachuu akkasumas oodiitii bara baraan gochuun akka ciminaatti kaasanii qusannoon idilee waldaalee muraasni adda kukkutaa galchuu, horannaa miseensa haaraa haala karoora qabameen raawwachuu dhabuun fi kanneen biroon akka hanqinaatti ka'ee jira. Hirmaattonni sagantichaa yaadaa fi gaafii kaasaniin gabaasni dhiyaate karaa ifa ta'een kan dhiyaatee fi raawwii keessatti galii waliigalaa argame gaarii ta'uu, qabeenyi kamuu qisaasama tokko malee hojiirra oolaa jiraachuu kaasanii gamoowwan ijaaraman galii argamsiisaa jiraatanis baasiin baay'achuu kaasaniiru. Akkaataa karoora isaatiin raawwachuun isaa sadarkaa guddina inni qabatee deemu gaariidha jechuun hin danda'ama jechuudha. Dabalataatinis kan koree to'annootis ta'ee ogeessonni oodiitorootaatis kan dhiyeessan kan wal simudha. Koreen to'annootis kan kaase kan gabaasa yuuniyeenichaatii fi kan oodiitaraa dhiyeesses waan ifa ta'eetii fi waan wal dha'uu hin ta'in galtee tokko kan ta'u waan ta'eef baay'ee gaariidha kan jedhu saniin qaba. Galiin keenya kan bara darbeerrallee karoora qabnurraa gaafa ilaallu immoo dabaleera. Kun waan gaariidha. Haalli jirus yeroo amma keessa jirrus haalli qabatamaa addunyaan keessa jirtus hojiileen hojjetaman baay'ee jajjabeessuu kan ta'an kan agarsiisudha. Baasiiwwan adda addaas akka jiran ilaalleerra. Keessumattuu galiiwwan bifa adda addaatiinis sassaabaman ilaalleerra. Sababa misooma kooriidaraatiinis gamoon naannoo buttaa Adaamaa jiru sun akkaataatti haareffames kooriidarrii kunis carraan fidee dhufe gamoon kunis galii maddisiisuu jalqabuunsaa waan qajeelaadha. Haa ta'u malee bu'aaf baasii keenya gaafa wal bira qabnee ilaallu baasiin bu'aa argame ol akkaataatti ta'ee jira. Ejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaatti dursaan garee gurmii waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii obbo Kamaal Hasan yuuniyeenichi tajaajila faayinaansii kennu irratti tajaajiloota adda addaa hawaasa naannoo magaalaa fi baadiyaa keessa jiraataniif carraa dhaabbilee faayinaansii kan akka baankii argachuu hin dandeenyeef hojii bal'aa hojjechaa akka jiruu fi akka naannoottis deeggarsaa fi hordoffii taasisaa jiraachuu himaniiru. Yuuniyeeniin kun akka magaalaa Adaamattii fi naannawaa isitti hojii tajaajila faayinaansii kennuu irratti hojii guddaa hojjetaa jira jechuudha. Akka naannoottis yuuniyeenota tajaajila faayinaansii kennan naannoo gara 20 olii qabna. Isaan keessaa yuuniyeeniin kun yuuniyeenii sadarkaa duraati irratti argamudha. Tajaajiloota adda addaa hawaasa baadiyyaa keessa jiraataniifis magaalaa keessa jiraataniifis keessattuu hawaasa carraa dhaabbilee faayinaansii biroo kan akka baankii argachuu hin dandeenye fi tajaajila faayinaansii maallaqa qusachiisee deebisee isaaniif liqeessuu irratti hojii bal'aa hojjetaa jira. Nutis akka naannootti deeggarsaa fi hordoffii cimaa taasifnee fi kallattii qabsiisaa jira. Yaadaa fi gaafilee hirmaattota irraa ka'aniif deebii kan kennan hojii gaggeessaa yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa obbo Wagaayyoo Tsiggee hojiileen hojjetaman haala karooraatiin kan hojjetame ta'uu ibsanii karoora itti aanu keessatti qusannoo sassaabuu fi liqii kennuun teekinooloojii dijitaalessuun namni haala salphaan akka fayyadamuu fi maanguddootaa fi dargaggootaaf iddoo fayyaa qaama itti eeggatan hojjechuuf karoorfachuu himaniiru. Bara kana hojjennu keessatti hojiileen idilee qusannoo sassaabuu liqii kennu dabalatan liqii miliyoona 150 bara kana keessa kennu hin kennina inni qabanneerra akkasuma damee banuutiin ummata keenya baadiyaas jiran amma jalqabneerra aanaa Fantaallee baadiyaa keessa deemnee miseensa fidaa irraa kanatti fufsiisuuf qabanne karoora biraanchii banuu qofa osoo hin ta'in immoo teekinooloojii dijitaalessuudhaan namni haala salphaatiin teekinooloojii akka fayyadamus gochuuf hojii guddaa qabanneerra. Fayyaa irrattis hin hojjenna iddoo fayyaa qaamaa itti eeggatan ispoortii manguddoonis dargaggoonnis itti hojjetan isas akka magaalaatti babal'isneetoo hojjechuu qabna ka jennu qabanneerra.